hibboof maqmaqsike kan rafe dammaqsa wayituuf walalawke lakkaawameen dhumu hibboof maqmaqsike. Ashama ijoollee akkam jirtu? Kun qophii afoolaati. Qophiin afoolaa yeroo hundumaa torbaniin karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin kan isiniif dhiyaatudha. Arraan tana Oromiyaa magaalaa Duukam mana barumsa dhaddachaa sadarkaa tokkoffaa keessa jirra. Barattoonni mana barnoota dhaddachaa sadarkaa tokkoffaa warri kutaa tokkoo kaasee hanga 8 jiru. Keessattuu warri tokko haga 4 warra qophii irratti qophaa'ee nafaana jiru. Akkam jirtu? Nagaami? Baay'ee gaariidha. Arra isaa wajjin turra. Kan rafe dammaqsa wayituuf walalawke lakkaawameen dhumu hibboof maqmaqsike. Ani maqaan koo Khalifa Abdallaan jedhama. Kutaa sadaffaa mana barumsaa dhaddachaa sadarkaa tokkoffaa amma kan isinis dhiyeessu walaloodha. Mata duree walaloo kiyyaa handhuura tuulamaa callaqqee misoomaa hiikan maqaa keetii jaalalaaf tokkummaa waltajjii Oromootaa Duukam biyya seenaa hirtuu sirna gadaa si faarfachuu feena. Hangafa daaciidhaa biyya galaantichaa biyya odaa nabii gaddisa Oromtichaa adda sirna irreechaa marsaa malkaaf tulluu jilloo irraa sadii bankeetti kan binnu. Abdii Oromiyaa fakkeenyummaa gaarii bu'uura guddinaa gola industirii biyya heddumminaa nageenyaaf guddinaa imala haaromsa Duukamitti argina. Invertimentiidhaaf karra kee banattee hojii barbaaddotaaf carraa bal'aa uumtee bu'uurri misooma dirree akka gaarii waraabii dabarsii buxannoo gaggaarii. Hoggansiif uummanni harka ol qabannee Duukam mul'ataan galmaan ga'uuf kaanee dachii magariituu jireenyaaf mijooftu taatee ni argamta hundaan filatamtu. Biyya xaafii adii Duukam biyya coomaa arjoomummaan kan keemamee dhuma kotta ijoollee liibanii fadaa biyya abbaa keenyaa misoomsuuf ol kaa'u. Gufuun misooma ishee gamtaadhaan buqqaa. Waan na dhageeffattaniif guddaa galatooma. Kan rafe dammaqsa wayituuf walalawke lakkaawameen dhumu hibboof maqmaqsike. Ashama ijoollee kaan faana jirtuumi? Wal faana jirraami? Warri mana keessan teessanis ijoollee mana barnoota dhaddachaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Duukam wajjin jirra. Ijoollee wajjin akka ajaa'ibatti waa'ee afoola Oromoo taphachaa jirra jechuudha. Kan rafe dammaqsa wayituuf walalawke lakkaawameen dhumu hibboof maqmaqsike. Hibboon gosa lama jira. Ammumaa'uu qabadha. Sammuutti qabadha. Hibboo tarii fi hibboo herreegaa jedhamti. Hibboon herreegaa fakkeenyaaf hibboon herreegaa hoxxee gama balbalti lama yoo jedhe hoxxee gamaa san balbalti lama yoo jedhe kun hibboo herreegaati. Yaaddee argattaa jechuudha. Deebiin isaa maali? Funyaanii yoggaa hibbifannu hoxxee gama yookaan goojjoo gamaa jedhu balbalti lama qaawwa lama qabaa mire. Funyaan keenna kun qaawwa lama qabaa. Adaadii tarree galee dheeran keessaa geerraree yoo jenne hoo ilkaanii fi arrabaa hamilee baay'ee gaarii. Adaadii tarree galee tarree jira miti hiriiran jira. Adaadii tarree galee diiman keessaa geerraree arraba jechuudha. Inni haasawaa mire. Hibboon herreegaa isa kana. Kana jechuun hibboo hibbaka jennee deebisnaa jechuudha. Hibboo jenne maal jette? Hibbaka. Bakka tokkotti maal jedhu? Hibib jecha gabaabaa. Hibbaka. Lachuu ni ta'a. Hib warri jedhus jira. Sadaffaa irratti. Hibboon herreegaa hibboo yoo jedhan deebisaan maal jedha? Hibib yookiin hibbaka jedha. Kan rafe dammaqsa wayituuf walalawke lakkaawameen dhumu hibboof maqmaqsike. Egaa ka waa'ee hibboo haga tokko isinii galeemi? Seera akka qabu hibboon gosa lama akka ta'e seera taphaa akka eeguu qaban isinii himee mireef? Baay'ee gaariidha. Amma dabareen keessanii ijoollee keessaa isinii afeeruun edaa mee amma harka baasa. Sarara kan tole ati sarara kan. Hayyee hamilee kennaaf hime. Maqaan keen? Kenna
Kennaa kumasa. Irra na deema. Maqaan keen? Kennaa kumasa. Maqaan kee? Naaflees gammachuu. Naafileet gammachuutii fi kennaa kumasaa hibboo isiniif dhiyeessu dabareen amma akka isaaniiti annan dhageeffadhaa yoo dogoggorallee ittiin himnu numaru ittiin himnu numarra sirreessina waan ta'eef hayyee sodaachuun hin ta'u takka takka achi ilaaltu takka takka wal ilaalaa garas illee ilaalaa walis ilaalaa haasoftuu jechuudha. Tole egaa hibboo qabattan shan keessa sadiin danda'ama. Ati sadi inni sadi dabaree wal gaafachuu gaariidha ka jedhu akkasittan fudhaa. Tole egaa jalqabuu dandeessu jalqabuudhaaf immoo maqaa kee mana barumsaa kee kutaa barachaa jirtu ibsiteet kan isinii dhiyeessuun hibboo jetta. Atis maqaa kee kutaa kee mana barumsaa kee ibsiteet kan isinii dhiyeessuun hibboo jetta. Dammaqsa wayituuf walalooke lakkaawameen dhumuu hibbuuf maqmaqsi kee. Maqaan koo Kennaa Kumasaan jedhama. Kutaa shanaffaa keessaa kan isiniif dhiyeessinu hibboodha. Atis? Maqaan koo Naafleet Gammachuun jedhama. Mana barumsaa Xaddachaa sadarkaa tokkoffaa kutaa shanaffaa keessaan dhufe kan inni isiniif dhiyeessinu hibboodha. Hibboo ijoolleen koo afran boolla tokkotti fincaa'u. Qoradhu soqadhu. Hin fiigu hin dhiigu. Lubbuu qaba moo hin qabu? Hin qabu. Qabnaa qabdu? Qabnaa hin qabnu hin qabdan. Mucha isaa? Argateera. Hamilee kennaaf. Dabareetti. Hibboo? Hibbaka. Asiin boongoo achiin boongoo qixa lamaa biddeena qonqoo. Nan qoradha nan soqadha. Qoradhu soqadhu. Hin fiiga. Hin fiiga hin dhiiga. Hin fiigus hin dhiigus. Qabnaa qabdu. Qabnaa qabdu. Mana gala ala gala. Mana sin gala ala sin gala. Qonqoo. Biddeen. Argatte. Hamilee. Amma wal qabee jarri. Takka isin hayyameera. Marsaa tokko. Hibboo tokko yaadatteerta? Gaafa. Hibboo. Hibbaka. Olin jedha gadin jedha Waaqayyo maallaan jedha. Qoradhu soqadhu. Qoradhu soqadhu. Mana gala moo ala gala? Manas alas hin gala. Lubbuu qaba? Hin qabu. Qabnaa qabdu? Qabnaa qabdu. Ittiin himnu jenneerra. Ittiin himnu. Irraan alii. Hibboo. Hibbaka. Olin jedha gadin jedha Waaqayyo maallaan jedha. Qabnaa qabdu? Qabnaa qabdu. Hin fiigaa hin dhiiga? Hin fiigu hin dhiigu. Biyyee fudhadhu. Tole. Beenishaangul Gumuz fudhadhu. Qaba. Tole. Beelizaan. Maasii qabe. Tole deebiinsaa qottoodha. Qottoodha hamilee kennaafi. Olin jedhaa gadin jedhaa? Waaqayyo maallaan jedha. Waaqayyo maallaan jedhaa? Kush. Qottoo yookaan faasii jedhu dhagaraa jedhu. Maqaa baay'eetu jira. Dhagaraan gosa muka falaxuuf oolu. Qottoon immoo irra xiqqallee ta'uu danda'a. Faasiinis san caalaa bal'aa ta'uu danda'a. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Hamilee kennaafi. Tole. Rafi dammaqsa wayituuf walalooke lakkaawameen dhumuu hibbuuf maqmaqsi kee. Hibboon immoo seerota mataa ofii qaba. Yeroo maraa hibboon gara caalu harka guddaa eenyuuf? Ijoolleedhaaf. Mammaaksi harka guddaa eenyutti itti fayyadamu? Ijoollee miti mammaaksa. Maanguddoo nama gugurdaa maaliif? Tajaajilli isaa maali? Gorsaaf. Tajaajilli mammaaksaa maali? Gorsa kabiraa? Ergaa baay'ee dubbachuun barbaachisu jechuma lamaan hima tokkoon hima lamaan mammaaksan cuftaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf wal fakkaattiin wal barbaadde yoo jenne waan baay'ee haasa'uudhaaf waan nu gabaabse amma inni kun
hima tokkoon dubbii nuu gabaabseera jechuudha. Kanaafuu hiibboon immoo obboleessuma mammaaksaati. Mammaaksi kan nama guddaati. Hiibboon kan ijoolleeti. Taphni ijoollee immoo baay'eetu jira jechuudha. Isaanis afoola. Tapha ijoollee kam fa'aa beektu? Tapha ijoollee. Tapha ijoollee. Tokkeen tokki tokko maalii? Tapha ijoollee. Kuruphee koo yaa kuruphee koo yaa kurup. Tapha ijoollee. Kaafi. Kukurruu bariitee akukkuluu miti. Beenduula deemna. Kukurruu bariitee eenyu ariite simaa badii ariitee kabira. Tokkeen tokkittumaa tokkuma. Wal ariyoo wal dhokachoo. Jimma jimmitee jijim. Hiibboon akaakuu afoolaa ta'ee kan ijoolleen barnoota herreegaa dandeettii dubbii ittiin cimsattu hiibboo jedhama jechuudha. Herreega kan ittiin barattu waa lakkaa'u, waa yaadu, fageessitee yaadu, xiinxallitee waa argachuuf kan itti fayyadamtu hiibboodha. Hiibboon yeroo baay'ee galgala taphatama. Maaliif? Oduu durii fi hiibboon galgala maaliif? Namni natti himu. Guyyaa wal gaafata waraabessan nama nyaata jedhu. Maaliif? Na duuba. Galgala waarisiisuuf akka ijoolleen eeyyeni kabiraa ijoollee. Guyyaa hojjetanii galgala ittiin bashannanu. Eeyyeni. Faayidaan hiibboo kabiraa maalidha ijoollee beektu? Daa'imni dafee rafa yoo hiibboon kun hin jirre maal ta'a? Hirriba qabatee kuta jechuudha. Kanaafuu hiibboon sammuu qaraa herreega barsiisaa hiibboon akka daa'imman hin rafne immoo irbaata akka eeggattu. Daa'imman irbaata akka nyaattu godha. Oduma isiin oduu durii kana dhageeffattu, oduma isiin hiibboo kana shaakaltu irbaanni dhiyaata. Irbaata yoo nyaatee booda rafullee rakkoon qabu jechuudha. Kan rafi dammaqsa wayituuf walalooke lakkaawameen dhumuu hibbuuf makmaksike. Egaa kaa ijoollee hiibboon amaloota adda addaa akka qabdu amaloota isaa keessaa immoo barbaaddachuu, nan soqadha nan qoradha jechuun, muran dhiigaa, qaban xiixxii, gadhiisan fiidii jechuun barbaachisaa akka ta'e, maloota kanaan hiibboo argachuun barbaachisaa akka ta'e, akkan arrafamne illee dammaansi qabe akka waliin jedhan yoo nama guddaa wajjin bifattan ta'e immoo akka carraa deebii kennitu waliin hiriyaa miti ka. Nama hiriyaa kenteen arrabsuu qabda? Qabdu. Kabajaanis jira mitiire? Achi keessatti illee safuun eeggatana. Kanaanii jechuudha. Egaa kaa ijoollee waa'ee hiibboo irratti kan xiyyeeffatu afoola hiibboo torbee kanaaf barattoota mana barumsa dhaddacha sadarkaa tokkoffaa waliin qabanne kanumaan xumurraa torban afoola mata duree bira barattootuma kana wajjin edduma kanatti bakkuma kanatti walitti deebina. Hammasitti nagaatti jedhaani nagaatti. Kan rafi dammaqsa wayituuf walalooke lakkaawameen dhumuu hibbuuf makmaksike. Kan rafi dammaqsa wayituuf walalooke.